Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota Fooziyaa YouTube kan jedhu like subscribe gochuudhaan maatii kootitti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa ajandaan akkuma deemamaa jiru kana keessattuu quuqama ilmi shamarreedha. Kun ilmi shamarreedha baay'ee tokko na quuqaame waan shamarree akka keessanii taheef jechuudha. Innaa warroonni shamarreedha ergaa tokkoon qaba yaada kootitti deemuun dura warroonni shamarreedha jecha sin jettan jecha shamarree irra jedhamuu hin qabnedha. Bagashiin baga bira dhayxe maal gootii bira dhayxe akkam gochaa bira dhayxe sin eessa galtan sammuu keessan kana kasirra jiru buqqee kana banaame buqquma sinirra baattanii deemtan kana yaaduuf banaa. Durbi takka durbaan isee baga jettee quba ittiin qabdu. Qubni kun itti garagara. Quba kana argitaniimi quba kana itti qabde malee qubni kun sittas garagara. Tan heerumtee jirtus tan heerumtee hin jirres. Tan heerumtee jirtus jaarsi akkasuma gochaa jira. Cawaa hundi keessanuu cawaaf gootan malee jaarsi keessa wajjin jiraachaa achi deeme dhalaa biraa wajjin takkaa miti kuma wajjin jiraachaa jira. Kana tingi godhi buqqee mataa keetii kana bani keessa. Achi deemee hoolota eegee, gaala eegee, makiinaa eegee, maanxiqishoo eegee sun sanuma gochaa jira. Biyya ormaa kana keessatti sun sanuma gochaa jira. Dhaluma sobaa jira. Isiniin jedha cawaa of hin fakkeessin, daaba of hin fakkeessin. Akkuma dhiira kaanii bushtiidha innillee. Isiniin jedha. Warroonni dhalaan baga bira dhayxee baga dhalaadhaan baga hin jedhan. Ati dhalaadha boru ilmoo dhalaa of jalaa qabda haadha dhalaa keessaa dhalatte waan ta'eef irra caalaa kan na aarsu shamarree dhalaa teenya jechuudha. Kan har'a ililil jettu kuni boru si mudachuu danda'a. Si ta'uu baatu dhala kee boru mudachuu danda'a. Bagaan hin mudanne ani qulqulluudha ani tingi akkas hin jedhin. Kuni nama doofummaadha malee buqqee mataa keetii kana banii yaadi sirriitti bal'isi yaadi. Dhalaan feete yookaan obboleetti teeti yookaan intala teeti sis ta'uu baatu yookaan haadha teeti. Dhalaan akka da'iifataati nu hundi keenyaan ni beeyna. Dhalaan akka sobamtu nu hundi keenyaan ni beeyna. Akka attaalalamtu ni beeyna. Kanaafuu baga dhalaatti baga dhayxee akkas taate anatu dhaqi jedheeni anatu maalii godhe I don't know. Namni kun jaahila keessallee jaahila qulqulluu dhugaan siin jedha. Dhalaan akkas jettu numaa dhalaayyuu miti uumaa ishiitu hin beeknu nuti. Akkasiitiin egaa warroonni dhiiratitti haa deebinu. Warroonni dhiiraadha. Ta'ee warroonni maalii rabbii of fakkeessee amantaa rabbii jala deemuuf fakkeessee kan olumaayaa gurguddaa of fakkeessee jechuun olumaayota keenya kabajamtoota feestaasota gurguddoon jedhu bar uummata walitti qabamee as keessatti dhalaa akkas namarraa nyaachaa jiru dhalaa akka malee akka taasisaa jiru jechuudha. Gurubbii walitti hiitanii wanta adda addaa dhalaan ni sobamti. Dhalaan maal gootii achi dhayxii kan jedhuuf gaafii keessan deebiinsi ni deebisa. Dhalaan mana qabdi, mana kireessitee. Mana kan kireeffattu eenyu dhiirarraani. Gamtaa shuggaa tokko keessa haa galanii malee sawaani fuudhee deemu eenyu dubaraa miti dhiira. Shamarreen tun eessan dhiira wal argitii kan jettan bakka dhiirri jiru shamarreen ima jirti. Bakka shamarreen jirtu dhiirri ima jira. Kun waanuma beeynu buqqee keessan kana banaa yaadaa. Egaa shamarreen tun akkuma ustaazi keenya kabajamaa fi jaalatamaan jedhee yookaan nama dhabdeeti. Yookaan mooyyuu nama beekumsa asii fakkeenyaaf arabdoota hin cinqamtuu hin rakkattu hin jedhina mana abbaa ishii haadha ishii hin jirtu. Hin cinqamtuu hin rakkattu quuftati abadan. Abadan shamarreen osoo hin rakkatin. Wanni kun hunduyyuu ogguma biyya kana dhuftu rakkattee ishii tingi godha kana. Biyya kana dhufuunu
rakkoodha malee hundi keessanuu biyya kana keessa jirtanii mee kamtu akka mootummaatitti nama of jala hojjechiisa silaa hundi keessanuu kaddaama fi shaqaallaadha walaa dhiira walaa dhalaa mana teeche ala teeche samii baate daka baate hundi keessanuu shaqaalla kanas tingi godha anis isinis namni biyya araba wanni na kofalchiisu keessaa namni osoo beeku akka jaahilaa dubbatu kana wanni nama aarsu keessaa osoo beeku bar ati eenyu eessa jirta ishi hin qabdaa miti maal goota biyya kana keessa teecha maan galle gara biyya ni qabda tujjaara maashaallah aleeki mana arabaan dalaydu maashaallah aleeki jaarsa kee jala jirta maashaallah aleeki tole kaa ati yoo jaarsa qabaatte durbi biraa hin heerumte jechuudha egaa warri ishi namni jaarsa qabu jaarsa kee maal dalagaa bula mee ishi warruma jaarsa qaburraa haa dubbannu warri jaarsa hin qabne hayyee ka akkasittuu wal bukeessaa jira jenne tokkoffaa ani bilbilee ustaaza tokko waan nan gaafadhe keessaa osoo jaartii qabu osoo ilmaannan qabu osoo bultii bareedduu qabu mucaan yookiin namni kun ala ba'ee yoo kan durba biraati irratti waa dalagu ta'ee nikaan isaanii kun halaala moo haraama inna haraama jedhe guutumaan guutuutti dhugaan siniin jedha yoo keessattuu ka durbi sun beektu taate dubartiin sun yoo hin beekini durbi tan jaartiin sun yoo hin beekini rabbiin ishiirra hin kufura yoo badiisan dhoskite hoo hojjumaan haraamaa hamma feete waggaa 100 irraallee hori wajjinis hori walittis hori haraama qulqulluu ni keenya isaanii sun haraama qulqulluu abbaa feetan fida kinoo sheekannaa deebise gaafuma tanaayu kanan ani addunyaa tanarrattuu sheeka jedhee kanan gaafadhe eegga jaarsi ishee sun gadi ba'ee haraama dalage haraama ni keenyi sun haraama sanarrattis haraam hundattuu haraam ilmoon fiddus haraam taan immoo gaafii biraa osoo jaartii qabu taan ka biraa jaartii ni keenya hin qabu osoo takka ni keenya qabdu takka ni keenya hin qabdu yoo wajjin jiraates innis haraamu in dhalcha itti dhalcha irraa dhalcha wajjin jiraata wajjin nyaata wajjin dhuga khalaas please mee osuma beeytan osuma argitan maaliif haasoftamme eenyutti quba qabdan ofitti dura kafana si uffattanitti dirra keessan ala kafana kanas hin beekami kafana keessan osoo beektan akkam gadi baatanii waan akkanaa dubbattan amma namoonni hedduun kan addunyaarra saaxilame kana argitaniimi dhugaan siniin jedha kan dhokatee jiru meeqa jira kan dhiirri takkittiin dhalaa 5-6 of jalaa qabu kan cawaa fakkeessitee amma achi qabdee kaameeraa laal akka munaaliizaa sanitti waan jechaa ooltu shamaan tan shamarreerran taree kan carqiin irratti ajaa'ibe mana keessa meeqa jira hojiin dhiira biyyoota ormaa keessa kan jiru hundi isaaniitu takkaan ishii ni salaatti ni soommatti ni hajjii deemte hay asin badii dalage asin hajjii deeme asin badii dalage asin soomad asin badii dalage asin salaat asin badii dalage asin eessa reegun gara amantaa ilmaan dubbannu mee dhiisaa gara amantaa dhiisuma wayya maaliifi osoo amantaa akka amantaan yoo ta'e maal godha biyya kana keessa uummanni kun akkanatti wallaagaa ture amantaa keessa dhiisame irra caalammoo insiniin jedha ijoollee amantaa kamirra akka jirtu kan kana guutuu wal balleessaa jirtu ittuu wal balleessaa jirtu miidiyaarra kan guutee jiru amantaa kam hordofaa jiran kan ijoollee shamarree dhugaan siniin jedha ijaaba uffachuu diddeef aklaan ishii badaan jedhamu aklaaqni warra dhiiraa bira jira fokkisaan shamaan yeroo hedduu dubartiin ofii bira dhayxee sun sireerra taa'ee jaartii wajjin osoo ciisuu miti kan sobaa oolu yaa ummata hiyya ani kan jedhu dhugaa rabbiitti shuma dubartiin laal dhibba qaxaqaxxee yoo balleessitellee balleessite hin jedhuun ani balleessite hin jedhuun ani dubartiidhame balleessite hin jedhuun dhiira haattumamtu
haa baatu miidiyaatirree waan feete haa taatu. Hayi abbaan achi intalli maqaa kee balleessite intalli maqaa kee hin balleessine sumatu maqaa kee ofii of balleesse. Bar sababii kanaan intala argachuun ilmoo durbaa argachuun zabana maali mootummaan waggaa 8 dura bulchu sun Mangistuu Hayilamaariyaam ilaa hin beeku nabbo inni yeroo bulchu san dubara argachuun oo jedhan dubara argachuun egas immoo dubartiin biyya ormaatti inni ergamtii dhageenyaan hundi keenya dubara argatte maashaallah dubara argatte maashaallah biyya ormaa gabrummaadhaaf bar dubara gabrummaadhaaf duruu silaa gabrummaa ergachuuf dhalchitanii maal gootanii amma maqaas hin balleessiti duuba. Ilma dhiiraa bara silaa ilma dhiiraa ergan malee dubara hin erganii biyya ormaa. Dubartii biyya ormaa teesh kalaas nurraa heerumtee dhaltee gabrummaa galtee maallaqa nuu ergiti heerumaan si hin fedhan. Kan warri heeruma ishiin feen ishiin bultii ofii akka feetettaa jiraattu. Haraama fi halaala kan jettan kana asitti mee isin warroonni teechanii haraamaaf halaala barsiistan kun waa kennaafi sattaraame akka tihinatti sattarantutti. Sheeka dhuguma addunyaa kanarra qara'ee qulqullaa'ee kan badii hin dalayne sanitti heerumsiisa. Parsantii 100 keessaa parsantii 5 nama qulqulluu yoo ta'e malee addunyaan kun guutuun wal hafarsitu walaa kaanii diinni hunduu isaaniitu jechuudha. Ka diinii kana qabatee diinii sanitti godhu haraama. Ka diinii san qabatee diinii kanatti godhu haraama. Ka ofumaa wal balleessaa jiran jechuudha. Mee ijoollee amantaa biraarra jiran mee ilaala wal busheessanii wal baasanii irra caalaa miidiyaa kanarra kan deemaa jiru. Dhugaan isiniin jedha. Ani jechuu hin danda'u garuu dhugaan isiniin jedhaan akkanattis kaleessallee har'allee gammachuu guddaan qaba ofitti hin gaddu. Osoo bakka shamarree tanaa bu'eeyyuu hin gaddu ani. Maal yoo jettan dhiirarraa dhaladhe dhiira jala jiraadhe dhiira wajjin dhaladhe waan ta'eef egaa dhiirri akkana waan akkanaa kan ani da'iifni tun ani dubartiin tun ani wanti ani gochuu hin dandeenye kan addunyaa tanarratti egaa dhiirri surree kaawwatu dubartii tana shangarafaa shanuccuurraa yaasaa waan akkanaa dalage dhiira ofiin jedhee surree hidhachuun qabu. Bakka isaa anatu hidhataa inni shishinii bakka kiyyaa uffatu jechuudha. Teengi godhaa buqqee keessan kana banaa warroonni shamarreedhaa keessattu. Yeroo ammaa kana kan shamarreen garafamtu yeroo ammaa kana kan shamarreen tumamtu rabbi jedhaati. Dhugaan isiniin jedhaa beeytuu caaltu. Dubartiin mana ofii sattartu. Ma'annoo inni badii dalagu. Obsitee wajjin jiraattu. Badii isaa oskitee wajjin jiraattu. Inni deemee irratti fincaa. Inni deemee sagaltuma. Inni deemee badii irratti badii 100 irratti dalaga. Ishiin asii yaaddoodhaa 9 nyaatamti. Inni ammallee abadaan wallaahi dhalaa takka dhiisu dhalaa tan biraa ima soqata. Ima soqata. Ta biraa ima fida. Maal jettan maal? Waan isinii jedhu beektu yoo tana dhiisee jaartii ofii ta biraa fiduun dhiisa. San ka biraa sin deema. Maal jedha? Hayi ni jijjiira huccuudhaa ni jijjiira dhalaa. Mee maal jettan dhiira bushtii akkana ofiinuu irraa ba'e silaa ofiinuyyuu ofiifuyyuu of qoxaaxaruu hin danda'u akkam dhalaa bulchachuu danda'a. Dhalaatu isa bulchaa jirti malee. Wallaahi ani dhalaan isa daa'imatti kennitee manatti ishiin ala baatee hojjetu gootan jedhaan hamileen jabeessaaf gootitti intala gootaa intala dhiira caaltu intala saalli shishinii fi abaayaa uffachiise malee kan surree zaqqii hidhattee baatu haa ta'u akka durbaa mana daa'imatti kennitee biraa deemti. Xuunxoo harmee haa hoosisu harmee irraa ofirraa hin qabne harmee haa hoosisu inni mana taa'ee kanatu isaaf mala waan ta'eef aqli isaa wajjin deema. Dubartii akkasiisan ammallee gootan jedhaan itti kennii deemi dhaliiti.
osoo ta'eeyyuu isaan haa dhalan nuti dhiisaati. Nuti wanni tokkitti inni irraan fokkise dhalaa warra azaabati, dhalaa warra jannamiiti, dhalaan warra zabana sahabaa san hafe jannamii fi jannata addaan baafachuu hundi keenya jannamii galla yoo akkas taate jechuudha. Egaa akkasin dubbattan kana rabbiin dubbate qaata qiyaamaan buute addunyaan tun guutuu qaata dachiin itti raramte. Laakiin garuu ni beeka rabbiin kamtu badii qabaa. Ni beeka rabbiin kamtu illa harka qabaa jira. Hay fuula ishii qullaa ishii hoo dhaabde ati eenyu? Bar har'a haasa'an malee boru naasa'ani. Har'a ni haasa'an addunyaatti kan keemmoo gochi kee akira hamma duniyaadha hamma akiraatitti haasa'amaa deema. Hay namni dhugaadha bar dhugaan hin dabdu. Dhiira akkas dalage son dalagde taanan dalage maqaan sun abadan sirra hin hafamma feete toobattee qulqullooftee of dhiixxee of miiccitee maqaa sirra hin badu. Dhiixxee ofirra hin balleessitu. Beektingi godhiiti. Jaarsa baluu sun akkasi sunis maqaan sirraa nafu. Ati qulqulluu ta'i, ati xaahira ta'i maqaan sirraa hin hafu. Ajaawaan ajaa balleessa jedhe. Tisiisni bushooftu nuu dhuftee sirra qubatte si balleessiti dhiiga kee kana si makti jechuudha. Shamarreen xaahira qulqulluu kan heeruma teechee yaaddu yoo dhiirri achii dhufee bushtiin marti kan laaqu taate humna ishiitiin olitti tami shamarree balleesse. Abadan shamarreen hin balleessine. Ani shamarree teenya dhugaan sinin jedha goota. Yoo ishii afachuha dhiira jaalattee deemte hayi. Ani kan jedhu dhiira jaalatti malee maal jaalatti duuba rabbiinuu wal jaaladha jedhee tooyi dhiiraaf shamarree kalaqe addunyaa kanarratti maal taata? Rabbiinuu subhaanahu ta'ala dhiiraaf shamarreen akka wal jaalatanii waliin jiraatanii. Yoo inni ni kaahidhuufi baate ishii maal gooti duuba? Ishiitti dhaafi. Osoo akka ishiitti dubartiin addunyaa kanarra qaata hundi isaanii tosila haraman dalagan osoo dubartiin kan ni kaahitu taate. Osoo dubartiin kan ni kaahitu taate qaata silaa hidhatte ishii guutuu maqaan ishii maal godhaa labada. Viidiyoon ishii maal godhaa kana guutuu fudhata. Suuraan ishii maal gooti kana guutuu wannoo jetti. Laakiin dhiirattidha. Egaa dhiirri ni kaahidhuufi didee haraama halaala godhate maal gooti dubartiin? Maallaqa ishii nyaata, qaama ishii nyaata, booddee deebi'eetu ol saaxila. Keer. Ani wanni sinin jedhu keessaa kanuma. Ani ajandaa kiyya kana hin dhaabu, gongumaa hin dhaabu. Na bira jirtus, na fagoo jirtus, abbaarraa dhaladhe, ilma dhiirarraa dhaladhe, wajjin dhaladhe. Ani keessattuu sinin himu, dhugaan sinin jedha, dubartii keessaa dubartii akkam adda kan taatedha. Maaliif adda taate naan jedha? Maaliif adda taate naan jedha? Namni waan ofii gocha ofiititti waan gocha ofiititti hin taane tokko saalfata. Garuu dubartiin dubartiitti rageessu, dubartiin dubartiitti qubaqa. Ani kana keessa guutuu hin jiru. Ani dubartii quba namatti qabdus miti. Kan itti waan hojii kiyya nan beeka. Hojiin kee maali yoo jettan? Taphachuu, kolfuu, nama bakka dhaqe hundatti nama walan ta'a. Laakiin dubartiitti rageessitu, dubartiitti haasoftu. Haasoftu jechuun dubartii ayeebii dubartii jala deemtee haasoftu. Abadan daran diina kiyyaani. Har'allee borullee diina kiyya. Dubartii namatti haasa'u namatti diina. Xalaata kiyya. Dhiira waan feeterraa haa dubbattu. Ni beekti waan ta'eef. Laakiin dubartiin anaaf qata diimadha. Masmara diimadha anaaf dubartiin jechuudha. Eenyumtuu kaleessas har'as anaaf dubartiin lakkoofsa diimarra jirti jechuudha. Dhiirri abbaa fedhe ani yeroo dhiirota bushtii kana waan akkuma arge wallaaqu dhiisati. Namoonni gurguddoon yeroo laayivii irra taa'anii gaaffii deebii shamarree gaafatan. Shamarree haa gaafattu. Shamarree addunyaa tanarra kan jirtu guutuun wallaaltuudha. Doofadha. No never. Shamarreen ni beekti. Shamarreen yaa maashaallah. Shamarreen yeroo wajjin teechee
wal gaafattee gaafif deebii barnoota addunyaa tanaa wal barsiiftee kan jettu taate akkamirraa bareeda. Akkam bareeddimee warqii daaba tana habaaboo fakkaattu kana dubartiin bakka tokko teechee malee dhiirri dubartii keessa taa'ee dubartiin dhiira keessa taa'ee wal fokkisee akkam fokkisa. Doktor Zaakartu jedhee gaafii gaafatte shamarreen takka maaliif shamarree dhiira wajjin hin teenye cinaa dhiira hin teenye jennaanini hayaata meeqarratti jedhe hayaata meeqarratti akka ta'e hin beeku. Hayaata meeqarratti dubartiin cinaa dhiirati waan ta'eef dubartiin duuba dhiiratteetti dhiirri fuuldura dhiira. Dubartiin dhiiraa gadi taateeti miti ka duuba honkiin bakka tokko cinaa dhiiraa kan ta'ettuuf laa. Beektudha waa xiinxalti. Sabrii qabdi. Amma osoo dhiirri duuba taa'ee dubartiin fuuldura taa'e obsa hin qabu hin duuja hin ka'a jechuudha. Kanaafuu dubartiin hanguma dubartii sanuyyuu obsa qabdi. Sabrii qabdi. Ni beeyti hin beeytu hin jedhin dubartiin kamiinuu ni beeyti. Dhugaan siniin jedha. Dubartii kana malee addunyaa rabbiinuu sila osoo dubartiin jaahila gowwaa waan taate wallaalte sila dubartii godhee manatti sabrii akkamitti akka maatii ofii horattu akkamitti gadi qabdee akkamitti sabrii ofii akka dalagattu hin godhu ture sila. Kanaafuu si warroonni dhiiraa mana kana keessa jirtan hundi keessanuu guutuun keessanuu biyya ormaa jirtan badiin keessan baduma. Anaa maddeetti dubartiin lakkoofsa diimaadha. Masmara diima waan taateef namni takkittiin dubartii irra dubbachuu hin qabu. Yaa balleessitu rakkattee balleessite. Ni beeyta hoggaashii waa balleessitu argitee ija keetti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan akka keessanii bushtii miidiyaarra shamarree qullaa gadi gadhiisuu dhiisaatti. Yoo isheen waa balleessite ragaa dubartii 8 fi dhiira 3 fida jedha. Kanaafuu waanuma rabbiitillee waan hin beeyneef yaa ummata kiyya waanuma rabbiitillee hin beeytanii ofiifuu wal balleessitanii laakiin garuu shamarreen feete waan feete haa balleessitu qullaa deemte huccuu qatte waan feete taate fakuurfi ittan gammadan siniin jedha. Akkamita itti gammada? Sintuu akkana godhe sintuu uffata irraa gade abbaa obboleessa jaarsa jaalallee maanqixirshoo hundi keessanuu tokkichuma. Abbaan jechuun dhiirri hundi keessanuu wadala harreeti jechuu beektani. Nuyi miti barkan jedhe. Sin hundi keessanuu harree beektu harree qulqulluu. Akkasitti galatoomaa isinirraa dhalannee isin wajjin alannee isin jala jiraannee laakiin garuu aqliin teessan bukkee. Wamata kan qabdu of keessa duwwa. Osoo dubartiin sin jala horachuu baatte sin hinumaan horattan addunyaa kanarratti. Kan amma goota of fakkeessitanii akka mootummaatitti waan irra deemta. Osoo dubartiin sin jala jiraachuu baatte wamata akka keessa hin jirtan sin qullaadha tana keessa hin jirtan. Walaa mootummaa, walaa mangistii, walaa maanqirshoo sin hundi keessanuu dhiirri tokkichuma. Tokkicha qulqulluu. Rahiima rabbiin sinirraa kaase. Tokkichuma rahmatan qabdan. Kanaafuu yaa ummata jaahila kiyya galatoomaa ulfaadhaa shamarree dubbachuu hin qabdu dhiirrillee shamarree akkana gochuu haadhii soo jenne silaattumaa baasaa rabbiin sabrii fi keerii isinii haa kennu isiniin jennaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi